Humni waraanaa Israa'el ajaja olii kennamoo osoo hin eegin qondaalota olaanoo Iraan kamirrattiyyuu haleellaa akka raawwatu ministeerri ittisaa biyyattii Israa'el beeksisan. Waraanni Israa'el osoo eeyyamaa qaama olaanaa irraa hin gaafatin qondaalota Iraan bakka argetti akka ajjeesu eeyyama kan argate itti gaafatamaan nageenya biyyaalessaa Iraan Ali Ranjaanii fi ministeerri tikaa Iraan Ismaa'eel Kaatiib haleellaa Israa'eliin ajjeefamuu hordofeeti. Ministeerri muummee Benjaamin Naataaniyaahuu fi ani humna waraanaa Israa'el qondaalota olaanoo Iraan kamiyyuu eeyyama keenya osoo hin eegin akka ajjeesan ajaja kenneera jechuudhaan Israa'el Kaat ajajaan ministeera raayyaa ittisaa Israa'el dubbataniiru. Ofii qondaalonni Iraan ajjeefaman siyaasa Iraan keessatti hanga murteessoo turan. Amma eenyutu olaantummaan Iraan geggeessaa jira? Caasaan geggeessummaa biyyattii hoo maal fakkaata? Ayatollah Ali Khamenei guyyaa jalqabaa Ameerikaa fi Israa'el wal ta'uun Iraan irratti haleellaa banan ajjeefamanii. Ayatollah duraanii Ruhollah Khomeini du'uu hordofee bara geggeessaa olaanaa Iraan ta'uun waggaa 30 oliif biyyattii geggeessaniiru Ali Khamenei. Aangoo ijoo biyyattii harkaa qabus ture geggeessaa biyyaa ajajaa humna waraanaa fi kaanis turanii. Dhimmoota siyaasaa biyyattii hundarratti sagalee kennuu fi kuffisuu yookaan dabarsuu kan danda'an Ali Khamenei turanii. Namoota siyaasaa isaaniif mijatu filachuun siyaasa Iraan akka fedha isaaniitti geggeessaas turanii. Ali Khamenei jechuudha. Sagaleen mormii yookaan faallaa bulchiinsaa sirna warraaqsaan ala ta'e kamuu Iraan keessatti akka hin geggeeffamnee fi aangoo guutuun ittisaa turanii. Mujtaba Khamenei ilmi Ali Khamenei bitootessa 8 bara 2026 abbaasaa Ayatollah Khamenei bakka bu'uun geggeessaa olaanaa Iraan ta'uun erga muudamanii uummatatti mul'ataniin beekanii. Haleellaa gurraandhala 28 bara 2026 geggeeffameen maatii fi obboleessi Mujtaba ajjeefamanii. Mujtabaan garuu miidhamee akka lubbuun jiru gabaafamaa ture. Ministeerri ittisaa Ameerikaa Pete Hegseth haleellaa irratti geggeeffameen miidhaa cimaan irra ga'u akka hin oolle ibsuun isaanis ni yaadatama. Ergaa yeroo jalqabaaf kan Ayatollah Mujtaba Khamenei jedhamu karaa TV biyyattiin dubbifameen ulaan Hormuz cufamee akka itti fufuu fi lammiileen nagaa Iraan waraana kana keessatti ajjeefaman dhiiga isaanii faaloo akka ba'an ibsamee ture. Ayatollah Mujtaba Khamenei ammayyuu viidiyoon bahanii uummatatti mul'achuu baatanilleen ergaan isaanii yeroo yerootti TV biyyaalessaa kanarratti ni dhiyaata. Ali Ranjaanii haleellaa Ameerikaa fi Israa'el wal ta'uun bitootessa 17 geggeessaniin ilma isaanii fi ittaana isaanii waliin kan ajjeefaman yoo ta'u nama aangoo murteessaa qaba jedhamuun sodaataman turanii. Ranjaaniin dhimma niwukileeraa Iraan irratti waltajjii idil addunyaatti nama mari'ataa turan yoo ta'an waggoota hedduuf afyaa'ii paarlaamaa Iraan ta'uunis tajaajilaa turanii. Mormii uummataa Iraan keessatti yeroo darbe geggeeffame irratti humnoota nageenyaa ajajuu fi namoota nagaan hedduun akka ajjeefaman gochuunis maqaan isaanii irra deddeebiidhaan ka'a. Waraana amma geggeeffamaa jiru karaa mariin furuuf illee nama Ameerikaa waliin haasa'uuf mijatudha jechuun ajjeefamuusaa xiinxaltoonni qeeqanis ni jiru. Namni gara biraan tarkaanfii Ameerikaa fi Israa'eliin ajjeefaman ammoo Riid Admiiraal Ali Shamkhanii nama jedhamudha. Ali Shamkhaniin namoota Ayatollaatti hedduu dhiyaatanii fi nageenya tarsimoo niwukileeraa Iraan keessatti nama akkaan murteessaa jedhamanidha. Waraana Iraan keessatti namni gulantaa Riid Admiiraal irra ga'e Ali Shamkhanii qofaadha. Haleellaa bitootessa 28 2026 Iraanitti geggeeffameen qondaalota Iraan ajjeefaman keessaa isa tokkodha Ali Shamkhaniin. Waxabajjii 2025 yeroo Israa'el haleellaa Iraan irratti bantee turte mana jireenyaa Ali Shamkhanii irratti haleellaan geggeeffamus du'a jalaa oolee ture. Garuu haleellaa miilanaa irraa hafuu hin dandeenye. Waraana Iraanii fi Iraaq bara 1980 keessaa geggeeffame irratti Ali Shamkhanii ajajoota humna eegumsa warraaqsaa Islaamaa Iraan akkaan murteessoo keessaa tokko turan. Waggoota 40 darban keessaa gulantaawwan olaanoo garaagaraatti siyaasaa fi waraana Iraan keessatti tajaajilaniiru. Ministeera humna eegumsa warraaqsaa Islaamaa, ministeera ittisaa, ajajaa humna galaanaa, barreessaa olaanaa mana maree nageenyaa biyyaalessaa Iraan ta'uunis tajaajilaniiru. Yeroo dhiyoo ammoo mormii uummataa Iraan keessatti geggeeffame ukkaamsuu fi dhaamsuu keessatti gahee akka qabantu himama. Itti aansee namni guddaan Iraan qaba jettu kana
ajjeefame Meejor Jeneraal Muhammad Pakpur ajajaa olaanaa IRGCdha. Meejor Jeneraal Muhammad Pakpur qondaalota olaanoo Iraan haleellaa Ameerikaa fi Israa'el wal ta'uun Iraan irratti geggeessaniin kan ajjeefaman ta'an keessaa isa tokkodha. Guraandhala 28 2026 magaalaa Teeraanitti haleellaa geggeeffameen ajjeefamuu miidiyaaleen Iraan gabaasaniiru. Waggoota 16 kan ta'uuf ajajaa humna lafoo eegdota warraaqsa Islaamaa Iraan kan turan qondaalli waraanaa kun waxabajjii 2025 waraana guyyaa 12 Israa'el Iraan gidduutti geggeeffamaa tureen ajajaa waliigalaa eegdota warraaqsa Islaamaa Hussein Salaamii ajjeefamuu hordofee Meejor Jeneraal Muhammad Pakpur ajajaa humnoota eegumsaa ta'uun muudame. Gaggeessitoota lubbuun jiran keessaa immoo Mas'uud Pezeshkian isa tokkodha. Mas'uud Pezeshkian gaggeessitoota Iraan kaan caalaa ilaalcha leellistummaa hin qabu jedhamuun maqaan isaanii kan ka'u yommuu ta'u filannoo pirezidaantummaa Iraan bara 2024 gaggeeffameen filamanii. Maanguddoon waggaa 71 kun hakima beekamaa yoo ta'an ogummaan isaan baratan hakima onnee baqaqsanii yaaluuti. Miseensa paarlaamaa Iraan yoo ta'u keessumaa poolisii namuusaa jedhamuun kan beekamu irratti ijjannoo mormii cimaa qabaachaa akka turantu himama. Iraan sababa ijjannoo leellistummaa qabduun waltajjii idil addunyaa irratti qollifatamuun ishee ammoo sirrii akka hin taanee fi gaggeessitoonni siyaasaa Iraan waltajjii idil addunyaatti deebisuu akka qaban cimsanii nama falmaa turanidha. Gaggeessitoota Iraan amma lubbuun jiranii fi cimoora jedhaman keessaa tokko ammoo afyaa'ii paarlaamaa Iraanidha. Afyaa'ii paarlaamaa Iraan kan ta'an Muhammad Baghaarii Galibaaf qondaalota Iraan olaanoo muraasa waraana kanarraa lubbuun hafan keessaa tokko yoo ta'an pirezidentii Iraan ta'uuf marsaa hedduu dorgomanii hin milkoofne. Paayileetii beekamaa yoo ta'an waraana Ameerikaa fi Israa'el waliin Iraan irratti banamee jiru kanarratti miidiyaa irratti ba'uun dubbachuudhaan beekamu. Miidiyaa irratti dubbii cimaa Ameerikaa fi Israa'el akeekkachiisuu kan dubbatan malee siyaasa Iraan keessatti jijjiiramni akka dhufuuf kanneen barbaadan keessaa tokkodha. Inumaayyuu marii Ameerikaa waliin taasifamuuf nama mijataadha jechuun kan jajanis jiru. Israa'el qondaala kanaa fi ministeera dhimma alaa Iraan Abbaas Aragaachii ajjeesuuf murteessitee Paakistaan gidduu galuun carraan marii yoo jiraate namoonni kun marii murteessoof akka ta'an Ameerikaatti himuu hordofee Israa'el akka hin haleelleef Israa'el akka dhorkamtee gabaasaaleen ni agarsiisu. Miidiyaan Israa'el Jerusalem Post akka gabaasetti ammoo Israa'elii fi Ameerikaan qondaalota ajjeefamuuf barbaadaman keessaa Muhammad Baghaarii fi Abbaas Aragaachii yeroof akka baafaman godhamaniirus jedhu. Kana biratti ammoo ajajaan poolisii Iraan kan ta'e Birgeedir Jeneraal Ahmad Reezaa Raadaan seerota hawaasummaa kabachiisuu fi mormiin uummataa yoo jiraate ukkaamsuuf itti gaafatamummaa nama qabanidha. Bara 2023 keessaa karoora Nuur jedhamu ifa godhanii turani. Kunis dubartoota osoo hijaaba hin uffatiin deeman yoo jiraatan kaameraa fi teekinooloojiin hordofuun to'achuu, konkolaataa isaanii irraa fuudhuu fi biizinesii yoo qabaatan irratti cufuufaa kan of keessatti qabudha. Yeroo dhiyoo ammoo mormii uummataa fi qaama faallaa mootummaa dhaabbatu kamirrattuu tarkaanfii cimaa fudhachuun nama beekamanidha ajajaan poolisii kun. Ajajaan poolisii kunis nama Iraan qaba jettu keessaa tokkodha. Yeroo waraanni kun eegalu ammoo lammiileen biyyattii kamiyyuu hiriira akka hin baane akeekkachiisa cimaa kennuun kanneen hiriira ba'an diinaan walqixa ilaalla jechuun dubbatanii turani. Namni yeroo ammaa kana hanga Iraan olaanaadha jedhamu ammoo abbaa alangaa waliigalaa Iraan Golaam Hoseen Mohseenidha. Iraan keessatti qondaalota aangoo olaanaa qaban keessaa tokko abbaa alangaa waliigalaa kan ta'an Golaam Hoseen Mohseenii AGdha. Mormii cimaa ji'ootaan dura Iraan keessatti geggeeffame irratti kanneen badii raawwatan irratti tarkaanfii seeraa fudhachuurraa duubatti akka hin deebine akeekkachiisanii turani. Namni gara biraan cimaadha jedhamuu fi Iraan keessatti sodaatamu Birgeedir Jeneraal Ismaa'il Qaanii ajajaa humnoota Qidduus lubbuun nama jirudha. Qondaalli waraanaa Iraan kun haleellaa yeroo garaagaraatti geggeeffameen qondaalonni kaan yeroo biraa ajjeefaman lubbuun hafuun adda isa godha. Haleellaa ganna darbe Israa'el qondaalota waraanaa fi siyaasaa hedduu ajjeefte keessaa lubbuun nama hafanidha. Waraana amma geggeeffamaa jiruunis hin ajjeefamne. Jeneraal Ismaa'il Qaaniin bara 2020 ajajaa humnoota Qidduus kan Iraan jedhamuudhaan muudame. Isaan dura garuu humnoota Qidduus hoogganaa kan ture Jeneraal Qaasim Suleemaanii kan bara 2020
ajajama haleellaa Ameerikaatiin ajjeefamanii turanidha. Qaasim Suleemaanii ajjeefamuu hordofee Jeneraal Ismaa'il Qaanii ajajaa humna kanaa ta'uudhaan muudamanii. Namni gara biraan Iraan keessatti aangoo cimaa qabu gara biraan Ismaa'il Kaatibidha. Ministeera tikaa kan ajjeefaman jechuudha. Ismaa'il qondaalota Iraan haleellaa Ameerikaa fi Israa'el geggeessaniin ajjeefaman keessaa nama akkaan murteessaadha jedhama. Pirezidantiin duraanii balaa helikoophteraan du'an Ibrahim Raisiin bara 2021 Ismaa'il Katiib ministeera tikaa biyyattii gochuun muudanii. Ayatollah Ali Khamenei dabalatee beektota amantaa Islaamaa jalatti seera amantaa Islaamaa nama baratanidha. Biiroo Ayatollah dabalatee ministeera tikaa Iraan keessatti gulantaa garaagaraa irraa nama tajaajilanidha. Ajjeefamuu Ismaa'il Katiib hordofee pirezidantiin Iraan Masuud Pezeshkian Iraaniif gadda guddaa ta'us ibsanii turanii. Namni gara biraan Iraan keessatti hoogganaa cimaa jedhaman Meejor Jeneraal Abdurrahiim Moosaafi ajajaa waliigalaa humnoota waraanaa Iraan nama ajjeefamanidha. Waraana Ameerikaa fi Israa'el wal ta'uudhaan Iraan irratti geggeessaniin qondaalota waraanaa ijoo ajjeefaman keessaa tokko ajajaa waliigalaa humnoota waraanaa Iraanidha. Meejor Jeneraal Abdurrahiim Moosaafi haleellaa Ameerikaa fi Israa'el gaafa gurraandhala 28 2026 bananiin ajjeefamanii. Qondaalli waraanaa kun waraana guyyaa 12 Israa'el fi Iraan gidduutti geggeeffamee tureen kan ajjeefaman Meejor Jeneraal Muhammad Baagaarii bakka bu'uun muudamanii turanii. Namni gara biraan Iraan keessatti cimaare jedhamu Abbaa Saragaachii ministeera dhimma alaa lubbuun jiranidha. Namni gara biraan Abbaa Saragaachiin ministeera dhimma alaa Iraan yoo ta'an dippiloomatii buleessaa dhimma Iraan waltajjiiwwan marii idil addunyaa qabatanii mul'atan keessaa nama tokkodha. Waraanni Iraan osoo hin eegaliin duras ta'ee erga eegalee waa'ee marii nama adda dureen Iraan bakka bu'uu ifaajaa nama jiranidha. Ambaasaadara Iraan ta'uun biyyoota garaagaraatti hojjechaa kan turan yoo ta'u ministeera dhimma alaa Iraan keessaas yeroo dheeraaf hojjetaniiru. Qondaalota Iraan jajjaboo haleellaa Ameerikaa fi Israa'el irraa lubbuun hafan keessaa tokko yoo ta'an tattaaffii waraana kanaa mariin fixuuf godhamaa jiru keessatti adda dureen Iraan bakka bu'uuf Abbaa Saragaachii nama gahee hin qabnedha. Ameerikaa fi Israa'el qondaalota siyaasaa waraanaa Iraan olaanoo irratti xiyyeeffachuun haleellaa geggeessuun isaanii mootummaa Iraan keessatti tasgabbii dhabinsaa fi burjaajii uumuudha jedhanii ture walitti qabaa ajajoota waraanaa Ameerikaa kan ta'an Jeneraal Dan Keen akka ibsanitti. Jalqaba waraanichaa irratti Ameerikaa fi Israa'el lamman isaaniitu kaayyoo waraanichaa mootummaa Iraan garagalchuu akka ta'e yaadaa turanii. Waraanichi yeroo eegalu Tiraamp viidiyoo gabaabaa gadi lakkiseen uummanni Iraan ba'ee mootummaa akka fonqolchuu Iraan akka dhuunfatu waamicha godhee ture. Naataaniyaahus uummanni Iraan carraa kanatti fayyadamuun warraaqsa akka geggeessu waamicha taasisanii. Haa ta'u garuu Iraanitti biyyaaf du'uun akka kabajaatti ilaalamu keessatti qondaalonni olaanoon hanga kana ajjeefamanis ilaalcha cichoominaa fi fuulduratti tarkaanfachuu malee ilaalcha jilgeenfachuu harka laachuu uumuu hin dandeenye. Gaggeessaa olaanaa biyyattii dabalatee qondaalonni waraanaa fi siyaasaa ijoo ta'an jala ajjeefamanis Iraan jilgeenfachuu hin dandeenye. Gaggeessaan tokko yoo ajjeefamu battalumatti kan biraa bakka buusuun misaayilaa fi diroonii dhukaasuun guyyaa itti dhiyeessitee hin jiru Iraan. Hanga ammaatti waraana guyyaa 12 waggaadhaan dura geggeeffameen Iraan aangaa'ota walumaa galatti 39 jala ajjeefaman. Aangaa'ota 39 jala ajjeefaman kana keessaa 9 ogeessotaa fi saayintistoota niwukilaaraa turanii. Namni 20 ol ta'an ammoo jeneraalota waraanaa turanii. Waraana dheengadda jalqabee amma ji'a lammaffaa keessa jiru kanaan ammoo Ayatollah Khamenei bulchaa olaanaa geggeessaa Iraan dabalatee aangaa'oti walumatti 22 ta'an jala ajjeefamaniiru Iraan. Haa ta'u malee ammas aangaa'ota dabalataa bakka buuftee waraana keessatti argamti. Waaqayyo addunyaa keenyaaf nagaa nuuf haa buusu. Egaan daawwattoota keenya qophiin yeroo kanaaf siniif qindeeffame kan hanga ammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif ulfaadhaa. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sarara fuulduratti sinii dhufu tuqaa like share godhaa yaada keessan saanduqa yaadaa keessatti nu qoodaa. Sa'aatii yartuun booda odeeffannoo ta'uuf gara biraatiin hamma deebinee wal arginutti nagaa.